Hayyee harka fuunee akkam jirtu hayyoon keenya kun na cinaatti argamanii haadha Fatiyaa Mujaahid jechaadha addee Alawiyyaa jedhamu waa'ee isaanii egaa tokko lama jedhanii natti himuudhaaf akka hin dandeenye ijoolleen isaan bira jiran natti himanii jiru. Sababni isaa immoo dhibee garaagaraatiin hubamanii jiru. Dhibeen isaan qabamanii jiran tokko dhibee TB jechaadha. TB jechuun dhibee sombaa jechaadha. Dhibee sukkaaraallee qabu. Dhibee sammuullee akka qaban natti himamee jira jechaadha. Fatiyaa Mujaahid jechuun immoo obboleettii keenya biyya Kaayiroo keessa jiraattu jechaadha. Isaan kun egaa harmee isheeti. Imamma akkam jirtu? Maal taatan maal keessan sin dhukkuba? Dhibee sombaa. Shi. Dhibee እየተነሳች ስለምትወጣ አውቃለሁ። ማል isin godhame mee? Okay. በቃ ተው። Obboloota keenya kabajamoo harmeen Fatiyaa kun jechaadha. Akka ijoolleen isaan dhukkubsiisaa jiran natti himanitti dubbachuu illee hin danda'anii waan dubbatan illee hin beekanii maqaa isaa illee seeraan natti himachuu hin dandeenye. Maal jedhama laata wanni sammuu keessatti nama biqilu maqaan isaa afaan Oromootiin. Ani hin beeku afaan Amaariffaatiin dhiitii jedhama. Afaan Oromootiin hin beeku naaf golchaa jechaadha. Sababa isaatiin jechaadha waan dubbataniif waan isaan illee adda baasanii hin beekan jechaadha. Harmeen Fatiyaa Mujaahid dhukkubsachaa jiru waan ta'eef Rabbi nuuf haa fayyisu ayyoo Fatiyaa kana jechaadha. Ani Abdii Geetaachoo Abbabeeti. Mee ayyoo keenya kana bira dhaabannee haa yaalchisnuu fi Fatiyaas mimmaan si haa qorsinu isiniin jechuun barbaada. Harmee Fatiyaa Rabbi si haa fayyisu. Fayyitanii kan hospitaala kanaa baatan Rabbi si haa godhu. Amiin. Ulfaadhaa galatoomaa.